Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo biyya keessaa fi biyya alaa kan guyyaarraan isiniif gabaasa. Oduu keenya jalqabaatiin poolisiin federaalaa balaawwan ibiddaa ji'oota 6 darban keessa mudatan keessaa balaawwan 10 itti yaadamee namaan kan raawwataman ta'uusaa ibse. Poolisiin balaawwan garaagaraa ji'oota 6 darbaniin mudatan irratti ibsa baasee jira. Gabaasa bal'aa dhageessu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin pirezidaantii US Doonaald Tiraamp namoonni saala isaanii jijjiirrachuun dubartii ta'an akka dorgommii ispoortii dubartootaa keessatti hin hirmaanneef aangoo pirezidaantummaa isaanii fayyadamuun mallatteessaniitu jiru. Dhimma kanas bal'inaan kanan isiniif gabaasu ta'a haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya gama biraatiin immoo Tibbanaa hoogganaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Biraanuu Adeeloo hojii haaraa itti muudaman sirnaan akka hin hojjenne dhiibbaan mootummaa irra gaataanaan aangoo akka gadi dhiisan himanii dhimma kanas bal'inaan isinitti hima. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib gochuun dagatina. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan biyya keessaaf kan biyya alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin poolisiin balaawwan ibiddaa baatilee 6tti mudatan keessaa 10 itti yaadamee namaan kan raawwataman ta'uu ibse. Poolisiin federaalaa bu'aa qorannoo foorensikii ka'umsa balaawwan ibiddaa 103 baatiiwwan 6 darban keessa magaalaa Finfinnee fi naannawa birootti mudatan ifoomseetu jira. Akka poolisiin federaalaa ibsetti baatiiwwan 6 darban keessaa magaalaa Finfinneetti qofa balaawwan ibiddaa 96 yoo mudatan naannolee birootti immoo 7 mudachuun ibsameetu jira. Haaluma kanaan balaawwan ibiddaa 50 rakkoo teeknikaa elektirikiin, balaawwan 11 rakkoo makaanikaalaan, balaawwan 10 itti yaadamee namaan kan mudate, balaawwan 17 dhibaa'ummaanii fi balaawwan 15 immoo rakkoolee biroon kan mudatan ta'uu mirkaneesseetu jira. Balaawwan kanneen keessaa onkoloolessa darbee magaalaa Finfinnee naannawa gabaa markaatootti mudate rakkoo teeknikaa elektirikiin kan uumame ta'uu qorannoon foorensikiin mirkanaa'u ibsameetu jira. Balaawwan waliigalaa mudatanii manneen jireenyaa 582, konkolaattota 12, manneen daldalaa 1,965, warshaalee 6 fi dhaabbilee garaagaraarra sababa ibiddaan miidhaan qaqqabus poolisiin ibseetu jira. Oduu kanaaf addis istaandardii wabeeffanne. Oduu keenya kan biraatiin immoo pirezidaantii US Doonaald Tiraamp namoonni saala isaanii jijjiirrachuun dubartii ta'an akka dorgommii ispoortii dubartootaa keessatti hin hirmaanneef aangoo pirezidaantummaa isaanii fayyadamuudhaan mallatteessaniitu jiru. Ajajni pirezidaantichi dabarse qajeelfama dambii fi hiikaa seeraa qaba. Ministeerri barnootaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa seera kana hin kabajne akka qoratuufis ajajni darbeetu jira. Riippaabilikaanonni kun ispoortii keessatti haqii fi walqixxummaan akka jiraatuufidha yoo jedhan garuu jaarmiyaaleen mirga jaalattoota saala wal fakkaatoof falman murtoo kana balaaleffataniitu jiru. Murtoon kun atattamaan kan hojiirra oolu yoo ta'u irra caalaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitiiwwanii fi dorgommii ispoortii kaanis ni ilaallata. Jaarmiyaalee gurguddoon ispoortii akka atileetiksii, goolfii fi bishaan daakaa hoogganan durmaanuu sadarkaa dorgommii ga'eessotaatti namoota saala jijjiirrachuun dubartii ta'an dorgommii ispoortii dubartootaa keessa haqaniitu jiru. Murtoon Tiraamp amma dabarse kunis ministeerri barnootaa biyyattii manneen barnootaa seera kana cabsan akka qoratuu fi akka hordofuuf aangoo caaluuf kenneefiti jira jedhamaati jira. Oduu keenya xumuraatiin Tibbanaa hoogganaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Biraanuu Adeeloo hojii haaraa itti muudaman sirnaan akka hin hojjenne dhiibbaan mootummaa irra gahaa taanaan aangoo akka gadi gadhiisan himanii. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1995 siyaasatti hirmaachuu kan eegalan komishineerri olaanaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 fedhiidhaan siyaasa keessaa ba'uu dubbatu. Obbo Biraanuu Adeeloo barsiisaa seeraa ta'uu qofa osoo hin taane naannoo duraanii uummattoota kibbaatti dursaa biiroo haqaa, itti aanaa itti gaafatamaa biiroo nageenyaa ta'uun akkasumas biiroolee federaalaa garaagaraa keessa hojjetaniitu turanii. Filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 gaggeeffame irratti bakka dhaloota isaanii boongaa bakka bu'uun paarlaamaa seenuun hirmaannaa siyaasaa waggoota 12 qabu. Siyaasa keessaa fedhiidhaan ba'uu kan himan obbo Biraanuun hojii tokko qofti yeroo dheeraa yoo irra turan nuffisiisaa ta'a jechuun jireenya gaarii barbaachaaf jecha siyaasa keessaa ba'uun hojii dhuunfaatti fuulleffachuu BBC'tti himaniitu jiru. Obbo Biraanuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 irraa kan waggoota 10 darbaniif hojii abukaatoo fi gorsaa irratti bobba'uun hojjechaa turaniitu jiru. Komishineerri olaanaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa bara darbe yeroo hojii isaanii xumuruu hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa koree hundeessuun nama bakka isaanii bu'u akka filatuuf koree hundeessee ture.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka gaggeessaniif eeruu namni kenneen filamuu kan himan obbo Biraanuun gaafatti himamu fudhachuufis dhiisuufis miira wal makaa keessa akka turan dubbatu. Hojii mootummaarraa waggootaaf fagaatanii kan turan yoo ta'u, biyyaa fi uummata tajaajiluuf carraa gaarii ta'ee waan itti mul'ateef itti gaafatamummaa kanatti tole jedhanii fudhachuu isaaniis himaniitu jiru. Gaafa akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 22/2017 mana maree bakka bu'ootaatti filannoof dhiyaatan namni siyaasaa Koomishinii mirga namoomaa gaggeessuu hin qabu qeeqni jedhu isaan irratti ka'us, obbo Biraanuun garuu itti gaafatamummaa ammatti kenname kana muudama siyaasaan osoo hin taane ogummaan isaanii ilaalame bakkichaaf ni mala jedhamuun akka muudaman himaniitu jiru. Waggaa 5f koomishinicha gaggeessaa kan turan Dr. Daani'el Baqqalaa barnootaanis ta'ee muuxannoo hojiin nama mirga namaaf falmuun maqaa guddaa horatan ta'uu isaanii hedduutu ragaa ba'aafii jira. Obbo Biraanuun bakka Dr. Daani'el Baqqalaa bu'uun hin maluuf jechuun ija shakkiin kan ilaalaa jiranis hedduudha. Koomishiniirri haaraan garuu yaaddoo hin qabaatinaa jechuun hojii koomishinichaa itti fufsiisuuf dandeettii fi beekumsa gahaan qaba jechuudhaan dubbateetu jira. Koomishineerri haaraan muudaman obbo Biraanuun hojiiwwan bu'uuraa 3 hojjechuufis karoora akka qaban ibsaniitu jiru. Inni jalqabaa sarbama mirga namaa bakka garaagaraatti raawwatu dhaabsisuu, barumsaa fi hubannoo uumuu irratti hojii guddaa hojjechuun. Lammaffaan immoo sarbama mirga namoomaa dhiibbaa alaa tokko malee sirnaan qorachuudhas jedhaniitu jiru. Xiyyeeffannoon isaanii sadaffaan qorannoo bu'uura godhachuun kanneen yakka hojjetan akka sirreeffaman yookiin immoo seeraaf akka dhiyaatan, warri miidhaan irra ga'e beenyaa akka argatan gochuudhas jechuudhaan karoora qaban ibsaniitu jiru. Hojiiwwan jalqabaman karaa kamiinuu duubatti deebi'a sodaan jedhu nama kamittuu dhagahamuu hin qabu kan jedhan obbo Biraanuun inumaayyuu dhaabbaticha caalmaatti jabeessuuf akka hojjetanis himaniitu jiru. Waggoota 30 hojiirra kan ture waldaan mirga namoomaa Itoophiyaa dhiibbaa mootummaa Itoophiyaan irra ga'uun yeroo garaagaraatti hojii kan dhaabaa ture yoo ta'u, dhaabbileen mirga namaaf falman hojii isaanii hojjechuuf dirreen dhiphataa akka jiruu fi dhiibbaan akka irra ga'us himachaati jiru. Bara darbee naannoo Oromiyaa magaalaa Maqiitti ajjechaa qondaala baa'u obbo Battee Urgeessaa irratti raawwate qorachuuf garas kan deeme yaaddoon nageenyaa miseensota qorannoof deemanii fi namoota isaan ragaaf dubbisan irra ga'uu fi hojii isaa akka hin hojjenne danqaan mudachuu ibsa baasee ture. Waa'een ajjechaa obbo Battee Urgeessaas qorannoo gaggeeffame hagammaa ifatoo hin ta'in jira. Odeeffannoo kana BBC wabeeffanne. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaa fi kan biyya alaa guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Waan waliin turtaniif galatooma. Nagaan turan.